Hayyee Dr. Baay'ee galatoomii egaa yeroo baay'ee maatii tokko keessatti kaappilii tokko keessatti yoo ulfii dhabame abbaan manaa dhaqiiti ilaalami ka hakiima bira dhaqi ka jedhee yeroo inni ergu ni jira. Dubartoonni qofaa isaanii dhufu yeroo baay'ee. So yaalaa fi maal gochuu qabu akkasumas immoo treatment option yookaan immoo yaalli sadarkaa akkam akkamiitu jirame isa nuu ibsitii gara xumuraatti finna. Egaa dubartoonni fi qophaa isaaniin dhufu dhugaadha. Yeroo baay'ee of beekuun barbaadaas jedhanii qophaa isaanis laalamuudhaaf hin dhufu. Garuu wanti kun innaa lachuu fudhatanii rakkoo sana fudhatanii rakkoo mana keenya keessa jirudha. Wajjin hin dhaabbannee hiikna yoo jedhanii positive wanniin sun yoo jiraate baay'ee successfulis ta'uu danda'u. Waan xinnoo ishee gorsitee akkaataadhuma jireenyuma mana isaanii kana keessa akkaataadhuma waan jiru gaafattee qorattee akkas godhaa jettee waan salphaadhaan warri yaalaman hin jiru. Baay'ee immoo waan baay'ee hojjettee immoo warris oma qarqaaruu hin dandeenye sinum jiru. Amma warra spermiin isaanii waan tokko hin jirre waan feete yoo gootu isaaniif furmaanii dandeessu. Isin akkas ta'e gara biraatii barbaaddaa jechaadha. Kanaafuu sammuu namaatiifuu inna positively akkas jettee yoo irraanfatanii positive akkas wajjiniin dhaabbannee yoo jedhani yeroo baay'ee salphaatti gargaaramuu danda'u. Egaa maalinni akkaataan ati lamee sana haasofsiiftu waan salphaarraa wanti salphaanis wanti xinnoo wayiis yoo jiraate wanti sanyii lamaan sun wal hanqannaan mucaan uumamuu hin danda'u. Waan salphaarraa calqabda waan jara sana baay'ee hin rakkifnee terms of finance baay'ee waan immoo dhukkubas itti huumee inconveniences itti huumee waan hin rakkifne waan xinnoo irraa calqabdeet wanni gochaa deemta. Isa fixaa deemta. Waan xinnoo as jalatti irraanfattee waan guddaadhaa yoo calqabdee jara sana rakkifte isaanis baay'ee wanni abdii kutachuu danda'u. Kanaafuu waan xinnoo irraa yaaltee rakkoodhum sanan siin jedha. Maaltu akkas ta'uu danda'a jettee exclude gochaa deemtee rakkoo sana baruun waan tokko. Rakkoo sana bartee jennaani wanta qarqaartu sun rakkoo sana hiikuu waan si dandeessu. Kanaafuu dura adda baasuudha jechuudha inni guddaan. Inni guddaan isadha. Akkaataan itti deemtu immoo waan salphaarraa. Kunis ta'uu danda'a, kunis ta'uu danda'a, kunis step by step. Amma wanta ultrasoundiidhaan dhibee tokko wanta jiru laaltee akka hin jirre yoo laaltee isarraa aansitee immoo kan sperm countii sana laaluu dandeessa. Quality isaa laalta. Inni nagaa taanaan warra immoo cimaa tubboon sun banaadhaayi hanqaaquu fi sanyiin dhiiraa sun wal danda'ayi jetta. Ovulationii sana akka jiru duraan laaluu dandeessa. Dubartiin tokko ovuleetii goote hanqaaquun ishii qophaa'uu danda'a waan jettu waa'ee hormooniitiin dhiigaan wanta akkasitti waan salphaadhaan laaluu dandeessa. Isa laaltee wanti kun hunduu nagaa taanaan warra cimaatti immoo deemta waan akkasitti addaan baafattee jennaan wanta ati gootu sunis rakkoo sana hiikuu furuu ta'a malee bakka hin jirretti waan hin taane. Baasiidhaafis hin saaxillu akkasumas immoo namoonni sun akkasan baay'ee frustrate godhan hin goonu jechuudha. Dhugaadha. Waan hin taane irratti yeroo fixxa taanaan abdii kutachaa ganzaba isaanis baay'ee wanni jechaa deemu jechaadha. Yeroonis hin deema. Umriinis hin deema waan akkasii jechaadha. Baay'ee galatoomi Dooktar. Egaa namoonni baay'een egaa maybe waan isa salphaa kana fixanii abdii kutatanii kan taa'an illee jiraachuu malu. Optionii isa dhumaa IVF kan jennu sun
maal isheen akkasumas immoo opshiniin kun biyya keenya keessatti hammam guddatee jira isa waliin dubbannee hafin. IVF in vitro fertilization maayinni innaa sanyii lamaan wal qaqqabeetoo fertilization sun uumamuu innaa dadhabu innaa hin danda'amne taate wanta hundumaa hojjettee innaa achi geesse fuutee lachuu hanqaaqus dubartittii sana keessa achitti guddiftee fuutee egaa teeknikiin isaa baay'ee wanniidha. Fuutee isparmii sanas dhiirarraa sirriitti wanni gootee walitti fertilizationii artifishaalii dursila inni kun ol deema ispermiin ol dhufa amma garuu isa kanas fuudhanii ispermii fuudhanii bakkeetti walitti fidanii booda innaa fertilized naa ta'ee seeliin sun caccabaa deema divaayidii gochaa deema akka kuwaasitti guddata isa fuudhanii warri wanni keessa as keessa kaa'uu danda'u hatchingis jedhumoo achittis wanni keessattis wanni isaarraa saaqanii xinnoo ishee akka girgiddaa gadameessaattis immoo akka maxxanus impilaantii gochuu danda'u. Implantation process sana facilitate godhanii akka dhaqeetti maxxanus hatching jedhu akkas gochuus hin danda'u. Isadha IVF egaa bakkeetti walitti wanni gootee guddiftee bakkaan ga'uu jechaadha. Opshiniin kun jira biyya keenya keessatti treatmentiin kun hammam guddatee jira. Egaa Paawulos akka jalqabee dhagaa jira. Paawulos jalqabeera namni privaateettis namni tokko naannoo Hayat Booleetti jira jechaadha ga'eera dhaqeellee ilaalle Paawulos akka successfulis ta'anii riippoortii godhanis dhaga'eera wanti kun amma cimaa jira kanumayyuu dhaga'uun kanumayyuu arguun keenya baay'ee waan guddaadha namoonni baay'ee rakkataa jiru like 18 to 12% of the couple rakkoo kana keessa darbu kanaafu biyya kanatti wanti sun cacalqabamuunsa baay'ee nama gammachiisa inni itti fufee cimeetoo kan biraas babal'achaa deema inni abdii godhan baay'een isaanii rakkoon isaanii salphaa ta'uu danda'a irra jireessa amma baay'een isaanii hanqaaquu sanatti achi keessaa bayeetoo gara isaan deemuu dadhabu bahuudhumti isaanii ovuleeshinii dhumsanatu disturbedii ta'a isaaf hormoonii laannee ovuleeshinii sana wanti sana gochuun hin danda'ama baay'ee gargaaruun hin danda'ama garuu those small number daa'ima ilmoo dhabuun baay'ee itti dhaga'amuu waan danda'uuf achi sana to the maximum achi dhaqanii wanta jiru biyya keessatti argachuun baay'ee barbaachisaadha baay'ee guddaadhas. Daayirektara meedikaalaa fi abbaa qabeenyaa kan ETLMCH naannoo Qaaqii Qaallitti argamu Dr. Muuluu Mul'ataa baay'een si galateeffadha ibsa guddaa nuuf laatte daawwattoonni keenya barumsa baay'ee argatu jedheen abdii guddaa qaba. Egaan daawwattoota keenya waa'ee koronaa vaayirasii irratti wanta isiniin jenne hundumaa hojiirra akkasiin oolchitan abdii guddaan qaba. Akkasumas immoo waa'ee ulfaaf gadameessaa dhala dhabuu gaaffii fayyaa kamiyyuu qabaattan 724 irratti bilbiltanii yooko dooktar yoo jettan hakimoonni keessan isin eeguu waliin mari'achuu dandeessu waliin dubbachuu dandeessu yooko dooktar egaa hakimoota isiniif ramadee isinii wajjin mari'achuuf yookaan immoo waa'ee fayyaa keessanii isin mariisisuuf qophiidha bilbilaa isiniin jenna 724 yooko dooktar. Egaa daawwattoota keenya turtii keenya har'aa asuma irratti xumurra.